jalqabaa oduun keenya kan jalqabaa oolmaa Tigraayinii oolmaa Tigraay jalatti waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni ammallee haala baay'ee rakkisaa ta'e keessa jira. Waraanni kuni kibbatti itti fufeetuma jira. Waraanni kuni keessattuyyuu karaa dhiyaatini gara baay'ee hammaachaa jira jedhamee jira. Karaa walloo kana keessaa waraanni kan gaggeeffamaa oole karaa walloo kanaani warri biltsiginnaa jidduudhaan karaa qobboo saniin cabsanii seenuudhaaf yaalanii ture. Dhiifama karaa qobboo otoo hin ta'in karaa Laallibaraatiin cabsuudhaaf yaalanii ture. Kanaan egaa hin taaneef jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e warri Tigraay fi warri Aagaan wal ta'uudhaanii waraana wajjiniin gaggeessaniini milkaa'anii jiru jedhamee jira. Kanaani warri Tigraay achitti injifannoo guddaa argannee jirra jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Gama kanaan anaare Abiyyi qobboo fi Laallibalaatti dhiifama Saqoxaadha. Qobboo miti Saqoxaa fi Laallibalaatti Saqoxaa fi Laallibalaatti reebicha xiyyaaraa geggeessee jira jedhamee jira. Kanaafi naannoo sana magaalotni suni baadiyyaan isaanii har'a xiyyaaraan rukutamaa akka ooledha kan dubbatamu. Kanaan egaa namni miidhames jiraachuu hin oolu. Kanaan ala warri biltsiginnaa akka jedhanitti uummanni hedduun naannoo aanaa Dalaantaa sanaa buqqaanii jiru jedhamee jira. Aanaa Dalaantaa sanaa buqqaanii gara Daseetti baqatanii jiru. Gara Walloo Kaabaatti namni baay'een baqate Daseetti galee jira. Isaa akka dhaqxee ilaaltuu fi akka waan tokko gootuu fi jedhamtee Liyaa Taaddasa garasitti sochootee jirti jedhamee jira. Warri achi jiran hedduun isaanii gargaarsi nu geenye gargaarsa tokkoyyuu hin arganne namni garagaree nu laales hin jiru nuti rakkoo guddaa keessa gallee jirra jedhanii jiru. Egaa ba'anii waraana kanaa uummata daafan isaa uummata kan inni ga'u. Kanaan uummanni daafaa kanaanii itti daafamee kunoo rakkoo keessaa galee jira. Uummanni Amaaraa hedduun rakkachaa jira. Akkasuma ta'e waraanicha kan barbaadanii fi immoo waraanichi akka haala akka turuu fi waraanichi kun akka deemu araarri akka hin buune warri dhoorkaa jiru isaan mataa isaaniitiin. Kanaaf waraanichi ummatichi gara tokkoon hedduu rakkachaa ummatichi gara biraatiin immoo waraana kana itti fufnaa jechuun waan namaaf hin galle. Akkasuma ta'ee karaa Affaariinis waraanni Shaabiyaatii fi waraanni Biltsiginnaa wal ta'uudhaanii kaleessaa naannoo kiiloomeetira 30 jirtu irratti waraana geggeessinee jirra jedhanii jiru. Kanaanii dura warri Tigraay lafa beekatiif bananii fi jedhanii jiru. Beekatiif bananii fi keessa akka galu erga godhaniin booda rukutanii jiru jedhanii jiru. Kanaan har'a waraanni achiin gale hundumtuyyuu rukutamee kan kun keessatti hafee jira. Kun harka kennatee kun miidhamee kun kanaaf garuu baqatee bahee jira jedhamee jira. Kanaan karaa saniinis rukuttaan isaan yaalan suni hin mirkanoofneef jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e amma duula miidiyaa akkuma itti fufanitti jiru. Amma duula miidiyaa irratti kan isaanii argamanii miidiyaa addunyaa keessattuyyuu dogoggorsiisuudhaa fi har'a BBC'n ifa godhee jira. Keessattuu Lusii Kaasaa waan kana ifa gootee jirti. Naannoo Amaaratti uummanni beela'e jedhamu kana dura kan iddoo garagaraatti mul'ate ta'uusaa mirkaneeffattee jirti. Sanaan alas Walloo Kaabatti mootummaan horii uummataa fixanii jiru, ajjeesanii jiru. Sa'a hedduutu dhumee jedhaniiti suura isaanii baasanii jiru. Haa ta'u malee suurri suni kan argisiisu kan iddoo biraatiin mul'ate jedhanii jiru. Baay'een isaanii Keeniyaa keessaa suura fudhatanidha jedhamee jira. Keeniyaa keessaa bara 2017 yommuu
saamichi horii geggeeffame tokko warri saaman suni horii ajjeesanii karaa irratti gatanii kan deeman isa sanaa suura sana fudhataniiti kunooti Tigraay keessatti warri wayyaanii akkasitti horii uummataa fixaa jiru jedhanii argisiisaa turanii. Kanaaf amma kan isaan irratti hojjechaa jiranii waraana geggeessuu sana otoo hin ta'in karaa waraanatiin hin mo'annaa otoo hin ta'in ofii isaaniitii Tigraay keessatti waan yakkamaniif yakka kanaanis addunyaan himachuudhaaf waan deemaa jiruu fi isaa nuti qofti maaf yakkaan himatamna isaanis yakkaan himatamuu qabu jechuudhaan amma yakkaan himachuudhaaf deemaatti kan isaan jiranii warri Tigraayis yakkaanaa himatamanii walumaan egaa qilleedhannaadha amma inni guddaan walumaanii boolladhannaa walumaan qilleedhanna malee kophaa keenya maaliif qillee buunaa kan jedhu argisiisa malee dhugaa jiru hin argisiisu jedhamee jira. Kanaani oduu ittaanutti ceenaa oduun ittaanu Olmaa Oromiyaati. Olmaa Oromiyaati egaa caffeen Oromiyaa muudama kennuun mormii kaasee jira. Egaa har'aa caffeen Oromiyaa walitti qabamee ture. Caffeen duraanii gaggeeffame caffeen haaraan har'a hojii isaa jalqabee jira. Kanaan maaliif akka muddamanis namaaf hin galu waan abnormaalitii hedduutu irraa mul'ata caffee har'aa kanarraa abnormaalitiin inni jalqabaa haala pirezidaantiitti muudanidha. Haalli pirezidaantiitti muudame kanaan dura waan baratameen alaadha. Lammaffaa seerri bahee jedhee jechuun haasawuma haalli pirezidaantiitti muudame irratti waldhabbii fi waan hubannoo gahaa dhabuutu irraa mul'ata. Fakkeenyaaf Taayyanii pirezidaantiin naannoodhaa filatamaa jedhee jira. Miseensota mana mariitu filataa jedhee jira. Sanaaf immoo Fiqaaduu Tasammaa kun Taayyanii mana kanaaf mana waan haaraa ta'eef kana gaafata malee adeemsi kunii hafee jira. Adeemsi kunii shaaramee jira jedhee jira. Jechuun yoom shaarame akkamitti shaarame maaliif akka shaarame hin beekamu akkamitti labsiin kun labsii maaliitiin bakka bu'ee jechuun pirezidaantiin filatame jechuun maal jechuudha. So pirezidaantiin yoo akkasii amma waan gaafii guddaa kan namatti kaasu waan baay'eetu jira. Duraan dursee pirezidaantiin dhugaadha kan gara tokkoon Fiqaaduun jedhee paartiin mo'ate pirezidaantii hin dhiyeeffata. Hin dhiyeeffata erga dhiyeeffateen booda manni marii yaada irratti kenna yookiin sagalee irratti kenna. Sagalee irratti kenneeti sagalee 100 fi meeqan 100 fi meeqan 200 jedhameeti pirezidaantiin suni darba. Shimalli isaarraa sagalee meeqan akka filatame wanti beekame hin jiru. Inni godhamne suni waan sodaatan wayiitu jira jechuudha achi. Shimallis akka tarii wal qindeessanii dhufanii achiin booda wal qindeessanii waan dhufanii fi shimallis akka hin filatamne gochuu danda'u kan jedhu shakkiin wayii hin jira fakkaata. Sanaafi waan sana otoo hin geggeessin hafani. Kanammoo muuxannoon kan jiru kana dura bara 2010 abbaa duulaa aangorraa kaasnaa jedhanii erga abbaan duulaa haa ka'u jedhamee murtaa'een booda waan baay'ee lafa jala hojjetamee mormii guddaan ka'ee yeroo sanitti lammaanfaallee kan abaaramanii egaa aangorraa ari'amanii deebisanii muudamanii yeroo sana 2010 wanti ta'ee kaadiree hundumaayyuu amansiisanii filannoodhaaf gaafa galtanii caffeeni hundi keessaniyyuu abbaa duulaa filattu. Abbaa feeyyuu haa dhufu yoo haa dhiyaatu jedhamee digdaniiti abbaa duulaa filattuu jedhameeti kan galame. Achiin booda erga kanumaan galamee egaa yeroo sanitti namoonni hedduun baasii hedduutti baasanii wanta kanaa amansiisanii jiru. Warri abbaa garaa kunis warri garaan bitamus waan garaa isaanii quufanii achiin booda
nu nyaachistanii nu obaastanii isin hin gannu jedhanii akkasitti galamee ture. Booddarraa abbaan duulaa waltajjiirraa ani hin barbaadu jedhee resign godhe. Gaafa isa dhiyeessanii resign gaafa godhee jedhu hundumtuyyuu waan warri waadaa gales waan baay'ee ta'es egaa nahee achiin booda Alamaayyoon filatame. Alamaayyoon hunduma isaaniitti adabuutti ka'ee hunduma isaanii arrabsuu adabuutti ka'ee booddarraa egaa akka hin taaneyyuu ta'e. Kanaafi waan suni muuxannoon suni waan jiruufi har'a waan sodaatan wayiitu jira fakkaata. Shimallis sagalee hagasiitiin kan jedhamu hin jiru hin goonessan. Sana jechuun ammallee Abiyyis kuni fakkeenya gaarii ta'a jechuudha. Abiyyis gaafa filatamu karuma akkasiitiin filatama ta'uu danda'a. Bilchiginnaatu abaluu dhiyeeffadde jedha achiin baga dhiyeeffatteedhaniituma bira darbu. Malee dorgommiin hin jiru jechuudha. Dorgommiin haa jiraachuu baatu. Dorgommii akkuma jara kaanii muudama jedhanii Shimallis gaafa caffeedhaaf dhiyeeffatu warra kaanii Shimallis dhiyeeffatee achiin booda sagaleen tokko 2, 3, 500 jedhamee ka'eesanii isaafis akkasumatti ta'uu otoo qabu otoon sun hin ta'in hafee jira. Lammaffaa muudama jedhan. Muudamaa miti kan kenname Shimallis hin filatame akka seeratti. Amma isaan kan isaan jechaa jiran garuu waan na muuddaniif jedha gaafin. Waan na moggaastaniif jedha gaafa iddoo biraatti immoo haasawaa gaafa godhu waan na moggaastaniif eenyutu isa moggaase. Moggaasuu fi muudamuun garagara. Filatamuun immoo garagara. Muudama jechuun namni tokko fedhii isaatiin yookiin caffeen fedhii isaatiin yoo aangoo wayii irra kaa'edha yoo gonfachiisedha. Kanaafi fedhii nama sanii qofa irratti hundaa'a sun yoo muudama ta'ee jechuudha. Yoommoo muudama ta'uu baatee ifama yoo muudama ta'uu baatee filannoo ta'ee caffeen hin filata. Caffeen of keessaa filata. Shimallis akkuma nama caffee sana keessa jiru tokko ta'eeti kan inni waan tokko sila mul'achuu qabu. Kuni waan wayii duuba akka deemaa jiru kan argisiisudha. Sanaan ala wanti Taayyeen jedhu waan nama argisiisu tokkotu jira. Taayyeen akka inni dubbatutti egaa yeroo namoota kanaa filattanii namoota godinarraayyuu fiddanii hirmaachisaa turtanii mari'achiisaa turtanii nuti garuu waajjira dhaabaa keessa otoo jirru nutti himnee jedha. Waajjira dhaabaa kana keessa otoo jirru dhimmi kun otoo nu ilaallatu dhimma kanarratti nu mari'achiisnee jedha. Kana jechuun qaamni hojjete tokko otoo Taayyee fa'aa hin mari'atin geggeessee jira jechuudha. Qaamni tokko. Qaamni inclusive fi exclusive jira jechuudha. Tokko warra amananii ofitti makanii wajjin mari'atanii abaluu haa ta'u jedhanii isa egaa kana dura deddeebisnee akkuma isinitti himne Abiyyuutti Shimallis gaafate. Shimallisiin situ ta'a kaabinii kennaa dhiyeessii jedheeni achi booda geetuu dhiifama Fiqaaduu wajjiniin Shimallis mari'atee achiin booda warra kaanis hirmaachisanii mari'atanii abaluu naa ta'uu jedhanii mari'atanii achi keessa darbeeti. Kana keessa Taayyeen hin jiru. Taayyeen akka hin galle kana dura isinitti himnee jirra. Yeroo 3, 4 illee irra deebineeti kan dubbanne. Taayyeen akka hin kaadhimamne dubbannee jirra. Taayyeen kan hin kaadhimamin Taayyeen akkitti inni of laaluu fi akkitti warri kun Taayyee ilaalu garaagarummaa waan qabuuf. Taayyeen akka inni of laalutti Taayyeen ofii jaalatamaadha. Abiyyi isa jaalataa. Dhaaba keessa jaalala guddaa qabaa. Shimallisis warri kunis waan isa jaalataniif dhaaba keessatti nama cimaa, nama murteessaa, nama waan barbaade gochuu danda'u akkasitti of ilaala. Kanaafiyyuu karaa koo yoo dhuftee karaa isaa gaafa deemtee waan barbaadde gochuu dandeessa. Waan jedhuuni kan inni of ilaalu Taayyeen. Garuu dhugaan jiru sana hin argisiisu.
dhugaan jiru kan argisiisu Taayyeen akka aangoo hin qabne akka waliinuu hin mari'atamne akka homaafuu hin kaadhimamnedha. Kanaaf xinnoo haalumti inni addunyaa itti ilaalu fi ofitti ilaalu wantoota itti ilaalu garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf yeroon biyya turetti Taayyeen akkuma baheeni waanuma duris yuunivarsiitii wajjin hin turreef nama kana gargaaraa turre gaafa gargaaraa turre inni jalqabaa Riiftii Vaaliidha hojii akka argatu gochuudha. Kanaanii boodiin kun dubbisnee fi innis dubbisee achiin booda nu bira galee diinii taataa jedheenaaf akkasumatti dinquun achi waan qabduu fidii jedheenii gaafa waan qabdu dhaqiitoo hoogganaa Riiftii Vaaliitti geessi gaafa jedhaniidi dookumentii tokkoon qabu jechuun hin finne barumsa inni dogoggora isaa miti hin hidhamee hin finne dogoggora isaa waan hin taaneef suni kanaaf homaa gochuu hin danda'amu. Riiftii Vaaliin ati digirii kee hin qabdu hin finne. Kanaafiyyuu seeranii diinii ta'uu hin dandeessu. Garuu immoo nama Oromoodhaa fi waan guddaa hojjetedha. Kanaaf ati maaliif kaampaasiin tokko jira kaampaasii sana keessa laayibireerii keessa maaliif hin hojjennee jedhanii. Achiin booda jedhee maraatee nu bira dhufee akkamitti ganataa akkamitti warri Riiftii Vaalii keessatti shiftaan tokko galee dinquun diinii taatanaan jedhee achiin booda warri kun hin adidanidha. Maal taate namana jechuun otoo digiriin qabaatin akkamitti diinii ta'uu dandeessaa. Isaaniifis yaaduu qabda. Seeran buluu, seeran deemuu, seeran jennaani akkasii miti wanta biraati wanta biraa yaadaniiti jechuu jalqabe irraashinaal ta'uun iddoo kanarraa dhufa. Ergan biyya kana dhufeen booda erga inni hidhamee rakkatee gaafa jiru maaliif hin baane maaliif as hin dhufne open society'n scholarship wayii qaba banaadha iddoon suni dhaga'een jira kanaaf apply godhiitoo koottuu jedheenii gaafan linkiitti ergu ani gadaan asumatti dimokiraasii gadaan asumatti gabbisa malee guddisa malee hin deemuu. Egaa hagas jechuun warri gurguddaan iyyuu dhufanii ji'a ja'aaf dhaabbilee Ameerikaa sirna dimokiraasii maalii kana baratanii sirriitti lallaalanii kan deebi'an ture. Booddarra iyyuu hidhamee booda immoo warra bilchiginnaatti galee akka naga'utti bilchiginnaas jalqaba OPDO jalqaba otoo bilchiginnaan ta'inii mormaa kan turedha. Booddarra guutumatti immoo itti galee waan hundumaa wareegee waan hundumaa maatii isaa wajjin namoota itti dhiyaatan wajjin nama kana dura isa jaju hunda wajjin walitti bu'ee aarsaa guddaa kafalee fi dhaabicha egaa akka isaatti aarsaa kafaluu jechuun nama arrabsuu jechuun nama hundumaayyuu waa'ee dhaaba kanaa waa'ee abiyyi waa'ee maalii hunda kan morman yookiin ija gaariidhaan hin ilaalle arrabsuu jechuun isaa fi qabsoo jechuudha jaalatamuu jechuudha. Akkasiin iddoo nan argadhe jedhee ture garuu otoo hin argatiin hafee kun egaa hedduu isa aarseera. Amma nuti gara tokkoon diraamanis hin jira. Diraamas ta'uu danda'a kana uummanni keenya baay'ee ajaa'ibsiifachuu hin qabu. Tarii abiyyi diraamaa kana erga yoo hojjisiiseen booda iddoo biraa kennuufii danda'a. Haga ammaa akka laaltanitti kan har'a Shimallis dhiyeesse muude kuni kaabineedha. Kaabinee isaati malee biiroo hundumaa miti. Biiroo naannoo hoggansi biiroo naannoo 49tu jira. Isa keessaa naannoo 24 immoo 25 qofatu har'a kenname. Kanaaf warri hafe jiru fakkeenyaaf aadaaf turizimiin har'a hin kaane muudamee aadaaf turizimii hin beekamne kan poolisii hin beekamne iddoo garagaraas jiru biirooleen akkasumatti
jijjiranii isaan kanarratti muuduu ni danda'u. Garuu haala jiru yoo ilaallu immoo keessaas wanti dhageenye Taayyee amantaa irraa qabanii Taayyee haga amma dhiisii duriyyuu yeroo jalqabaatti jalqabee PR godhanii muudanii PR sanaan namootuma arrabsi jedhanii federaala irrattis naannoo irrattis waanuma akkasii godhanii propagaandaa kanaaf kan barbaadan malee hojii gaarii, hojii qabatamaa, hojii waan tokko mallatteessee irratti hoogganaa biiroolee qindeessee ni hojjeta, ni hojjisiisa kan jedhamu amantii irraan qabanii jedhama. Kanarraa kan ka'e egaa innis aariin itti dhagahamee jira har'a. Aariin itti dhagahamee waan jiruufi sagalee isaarraa aarii argina. Sanaan alas warri rakkoon tokko akka jiru nutti mul'ata jechuun akka cinaatti akka dhiibani kan nutti mul'atu waan kiyyaa argee irratti barreessedha. Egaa Taayyeen wanti inni hoogganu jiraate raayyaa sooshaal miidiyaa kan jedhamu kana nama 32 kan of keessaa qabu. Isa keessaa Daani'eel Areerii akkasumas Hangaasaa Ibraahiim hiriyyaan isaa har'aa kan muudame kaabinii ta'ee muudame ji'a 9 kan mindaa malee ture Haayiluu Addunyaa jira. Haayiluu Addunyaa kana dura yuunivarsiitii Haramayaa barsiisaa ture. Achii fuudhanii ergaa fidaniin booda addisuudhaan walitti bu'anii addisuun hojiirraa ari'ee achi ji'a 9 fi hojii malee ture namni kuni. Of course mindaa hin argata garuu hojiin argatu ture. Booddeerra hojiin dhabame jennaan lakkii jedhanii mormanii fi hiriyootumti isaa achiin booda Haayiluu Addunyaa deebi'ee Taayyee jala galee. Taayyeen egaa isa ergaa ture amma Haayiluu Addunyaa irra immoo kaabinee naannoo ta'ee hoogganaa naannoo ta'ee sadarkaa isaatti egaa waan guddaadha. Hoogganaa galii ta'uun hoogganaa galii godhamee muudamee jira. Jarri kun homtuu kan waa argate hin jiru. Haa ta'u malee egaa kiyyaa argeessisa jala jira. Taayyee jala jira. Kiyyaa argee Taayyee jala Taayyetu waan mindaa yookiin waanuma egaa ittiin jiraatu kan kaffaluuf isaa. Egaa Taayyeen maal ta'e jettanii jedheetti qoosuu muudiitti qabachuun suni amma Taayyeen tarii isa hin hoogganu ta'uu danda'a. Kanaafi Taayyeen maybe koornariitti dhiibamuu danda'a kan jedhu shakkii qabna garuu hin qulqulleeffanne. Kanaaf waan jiru waan maal Taayyeen hagas deemuun isaa maal akka ta'ee fi waan jiru immoo laallee isinitti himna. Hundumaafiyyuu kan nuti jenne egaa sirrii ta'ee Shimallis Abdiisaa pirezidaantii ta'ee itti aananii Awwaluu Abdii ta'ee kana wajjiniin abnoormaalitiin biraa immoo sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti kan jedhamu 5tu jira. Maaliif waan akkasii akka ta'e hin beeknu. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti jechuun mindaan isaanii waan isaanii godhamus faayidaan garaagaraa sadarkaadhuma Awwaluu sanitti jechuudha. Sanaan ala Awwaluun itti aanaa jedhamuun ala hin jiru. Akka kaleessa jenne biiroo tokko irratti iyyuu muudne itti aanaa pirezidaantii jechuun hojii hojjechuu miti dhabuudha hojii. Wanti inni hojjetu jiru. Yoo darbee yoo pirezidaantichi biyya alaa deeme faa maal jedhe faa yoo pirezidaantichi hojii irra jiraachuu baate hojii kan nama hojjetudha. Kanaaf Shimallis immoo amma ani Ameerikaan deemu jedhee jira innuyyuu viizaa isaanii ona dhorkatanidheera. Viizaa siin dhorkatama. Namni amaneesi Shimallis ergus hin jiru. Gara amma biyya alaa most likely waan deemanii miti. Kanaaf Awwaluun hojii hin qabu ammatti. Haa ta'u malee itti aanaa pirezidaantii godhanii jiru. Itti aanee kan nama ajaa'ibu Araarsoo Biqilaa muudamuu isaati. Araarsoo Biqilaa kana dura warri waajjira sana keessa hojjetanii akkamii wanti kuni jedhanii jennaanii maal nu bira oolanii mindaa
waan barbaachisu hunda nurraa fudhatu miti jedhanii nutti himanii ture. Egaa har'a suni iftoomee jira. Kuniif ba'uun isaa gaariidha. Maqaa baa'ootiin daldaluu irraa akkasitti galuun gaariidha. Guutumatti achi galuun gaariidha. Garuu mootummaa du'aa jiru kana keessatti mootummaa du'aa jiru kana achi galuun maal akka isaan fayyadu hin beeku. Gama tokkoon tarii yoo rakkatanii karaa ikonomii karaa maalii rakkoo qabaatan karaa ittiin gargaaramanii barbaadudha malee ganaa bultee firfaarii jaraa barbaaduudhaaf deemuun maal akka ta'e hin beeknu. Garuu most likely aangoo san irra hin turu hin kaasu. Maaliif duraan dursee amma warri amma baay'inaan muudaman kuni OPDO duriiti. OPDO'n durii kun immoo ofii isaaniitii ijaarsa mataa ofii qabu. Caasaa mataa ofii qabu. Kanaafi wal keessa kan galanidha. Malaammaltummaan kan laaqamanidha. Wanta warri baay'een achumatti deebi'an. Kanuma duriiti. Bara wayyaanis achuma turanii ammas achuma jiru. Borus achuma jiru. Hanga jijjiiramni addaa wayii dhufutti. Kanaafiyyuu isaan suni lafa jala hundee gadi fageeffatanii jiru. Namni kun achi gaafa dhaqu namumti isaa abbaa kanaa jiruun hin jiru. Haarasi dhufee itti makame adeemsa hojii isaanii hin beeku. Kanaafi waan addatti baasan natti fakkaata. Addatti waan baasanii fi booddara hojiin hojjisiisanii hojiin hojjetamuu baate immoo qoratanii booddara waan achirraa kaasan natti fakkaata. Kanaan akkuma Kamaal galchuu dura gaafa dhufu muudanii booddara garuu hojicha hojjisiisuu hin dandeenye. Kanaan achirraa kaasanii warri kunis akkasumatti waan kaan fakkaata. Warri alaa deemanii dhufan amma fakkeessuudha. Diimokiraatii of fakkeessuudhaaf wanta kunoo mormitootaaf illee warra waraanaa turanillee hirmaachisne jechuudha fi wanta godhameedha. Propagaandaa miidiyaati wanta godhameedha malee garaan itti yaadamee kan godhame miti. Sanaan ala garuu iddoo wayii fuulduratti idduma wayii muuduu ni danda'u. Warra kaanis akkasuma gochuu danda'u. Ittaanaa yookiin immoo PR maalii waanuma akkasii kana gaggeessanii dipaartimentii wayii akka hoogganu godhanii sanaanii warra hafaniifis akka qajeelaa Mardaasaa fa'aa kana maalii kana akkasuma godhanii achiin booda egaa abaawoodha aangoo kennine jechuu ni danda'u. Garuu baay'ee kan nama gaddisiisu namni kuni namni namummaa numtuyyuu kan silaa akka namummaan namaa kan inni ilaalamu waan biraa otoo hin ta'in ijjannoo qabaatan ijjannoo sanii fi dhaaba kabajamaa kana keessa jiraate dhaaba kabajamaa sana kanaa miti beela'uu miti rakkachuu miti lubbuu kootiif iyyuu nan wareegaa jedheeti kan dhaaba kanatti makame kana dura. Dhaaba kana wajjin hanga dhumaa itti fufuu otoo qabu kana gochuun isaa hiika jechuun durumaayyuu qabsoo kana dhugaan itti amanee gale waan nama jechisiisudha. Yoo akkasitti waanuma xinnoo qarshii 20,000 30,000 qabsoo hin jijjiirra ta'e dhuguma qabsoon kun qabsoo itti amannee galleedha itti amannee geggeessineedha. Sadarkaa hoogganummaa kana kan nuu kennisiisuu ture kan jedhu gaafii keessa kan nama galchuudha. Garuu dhaabni kuni dhaaba ummataati. Dhaaba dhiigan dhaabbateedha. Dhaaba dhugaan dhaabbateedha. Dhaaba hin balleessina jedhaniillee otoo hin badiin hafeedha. Haalli rakkisaa ta'uu danda'a. Haalli amma keessa jiru kuni baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kana keessa laafuu ni danda'a ta'a. Garuu hafuura abaa'oo jechuun hafuurri kun iddoo hunda jira. Dhaabni kun cimee guddatee uummata Oromootiif dhaaba guddaa ta'ee fuulduratti akkuma kan biltsiginnaa kana achirraa darbatee gatee dhaaba filannoon biyyattii sana bulchu ta'uu ni danda'a. Kanaaf egaa yeroo fudhata malee qabsoo fudhata malee sana wanti hin geenyeef hin jiru. Kanaaf gaafa sanii lafa isaan seenan hin beeknu. Hundumaafiyyuu mootummaa kufaa jiru wajjiniin bishaan darbaa jiru mootummaa kufaa jiru wajjin warra du'aa jiru wajjiniin du'uuf achi galuun waanuma gaarii nutti hin fakkaatu.
Egammoo itti amananii egaa isaan haa baasu hundumaafiyyuu hin ilaalla waan ta'u. Gama biraatiin hoogganaan baankii Itoophiyaas ka'uufi jedhamee jira. Hoogganaan baankii Itoophiyaa dhiifama hoogganaan baankii Itoophiyaa egaa Yinnaa Gardasseedha. Yinnaa Gardassee amma monitarii poolisii kanaanii biyyattii baay'ee miidhee jira jedhamee qoratamee jira. Dhuguma biyyattiin mo'amtee jirti. Biyyattiin uummanni biyyattii miidhamee jira. Keessattuyyuu namni kun wanti inni fidee liqaan akka hin kennamne jedheeti kan inni fide. Liqaan akka hin kennamne jedhee baankilee guutuun akka galii tokko dhaban duraan baankidha kan humna qabanii. Baankiin kana duraa profiitabiliidha bu'aa baay'ee buusachaa turanii. Amma baankiin hedduun bu'aa hanga duraa sana buusachuu dhiisuu danda'u. Duraan dursee doolaariin waan hin jirree fi sochiin gara daldala biyya alaa kanatti geggeeffamuu baay'ee gadi bu'ee jira. Kanaaf achiis galiin argamu baay'ee xinnaadha. Sanirraanii liqaa liqeessanii kana dura argatanii amma liqaan akka hin kennamne godhee jira. Sana biraanii akka sadaffaatti kan hanqinni guddaan mul'ate fi shirri achi duubatti hojjetamaa jiru liqaan liqeeffatamu jedhamee achiin booda immoo ajaja isaatiin namoota muraasa fi liqaan haa liqeeffatamu haa kennamu jedhanii liqaa filatamaa yookiin selective loan kan jedhamu akka kennamu godhee jedhanii selective loaniin kun hunda caalu kan nama kofalchiisu selective loaniin silaa kan kennamuu qabuu fi biyyattiin kan irraa fayyadamtu yooma ta'eeyyuu selective loan yoo dhuguma nama amansiisa ta'e liqaa kennuun nama biyyattii miidha infleeshiniin kana to'achuudhaaf kun dirqama yoo jedhame selective loaniin kan kennamu warra export godhuu fi warra meeshaa biyya alaatti erguu fi haa ta'u malee inni warra zayitii galchuu jedheeti haala addaatiin namoota isatti dhiyaatanii akka warqaayitanoo fi namticha kan zayitii kan oomisha jabalaayina kande isaaniif kan kennee jedhanii jiru. Isaanii fi liqaa addaatu kennamee liqaa addaa kennamee baay'ee isaan gargaarti addaa godhamaaf amma yeroo liqaan dhorkatame kanatti warri liqaa akka barbaadetti fudhatuu fi akka barbaadetti waan barbaade godhu isaanii jedhanii jiru. Kanaan egaa wal dhibdeeni baay'ee uumamee diinagdeen biyyattii kufee jira. Kanaaf immoo monitarii poolisiin mataa isaatiin gahee guddaa taphataa jedhanii Abiyyii amanee achiin booda ammaa isa kaasee abbee isaanii achirra kaa'uu fi jedhamee jira. Egaa masqala booda sirriitti hin beekamaa jedhamee jira. Hundumaafiyyuu ammaa fi abbeetti hin himamne garuu abbee isaanii egaa achirraa akka ka'uudha kan dubbatamaa jiru. Kana dura baankii komershaal baankii sana hoogganaa kan ture Baacaa Giinaa Morokootti ambaasaadara ta'ee ture. Morokootti ambaasaadara ta'ee ambaasiin yoo cufamu inni as dhufee Ameerikaa jira jedhamee jira. Assaayilamii gaafachaa jira kan jedhu dhageenya jira. Ambaasaadaronni hedduun egaa assaayilamii akka gaafachaa jiran beekamaadha. Fuulduratti gaafa yeroon ga'e hin dhiyeessinaa gaafa yeroon ga'e hin dubbanna maqaa isaaniis gollichi galeedhaaf isaan kana farsaa turanii isaan keessaa namni meeqa fi namni beekamaan namni meeqa akka as jiruu fi akka assaayilamii gaafachaa jiru nu harka jira. Odeeffannoo qabna garuu hin dubbannu malee maaliif haala warri ammatti nu jalaan dubbatina jedhanii waan nutti himaniif malee wantichi waan ifa jirudha. Kanaaf walumaa galatti egaa kanatu jira biyya sana keessa. Olmaa addunyaatti deemna. Olmaa addunyaatiin Dammaqaan Guutereez wajjiniin wal arganii jiru. Dammaqaan har'aa haasawaas godhee jira. Haasawaa nama kofalchiisu tokko godhee jira. Haasawaa godhee otoo hin ta'in waan barreeffameetti kenname
kan barreesses Bilisuma fakkaata afaanichis afaan mashii fakkaata laangujiin haalli itti fayyadamte ishiidhumatu barreesseetti kenne fakkaata isa kana barreessitee itti kennitee kiisii keessa godhatee dhufee achiin booda ishuma baasee dubbisee fi jira isa keessatti waa'ee Suudaanii waa'ee hidha Abbayyaa waa'ee akkasii kaasee jira hundumaaf iyyuu Antooniyoo Guutereezi Tiwiitarii isaanii irratti akka himanitti dammaqaadhaan wal arguu isaanii dammaqa wajjiniin mari'achuu isaanii kanaanis dammaqaadhanii amma waraanni kun tasuma isin hin baasu tasuma waraana kana dhaabuu qabdu waraanni kun dhaabbatee waraana kana dhiistanii karaa nagaatti deemuu qabdu karaa nagaa filachuu qabdu yoo akkas ta'e qofa isin wajjin hojjechuu dandeenya jedhanii jiru jedheeniin jira lammaffaa ifatti jala mureetti men jira gargaarsi uummata Tigraay fi gahuu qaba gargaarsi hin gahu taananii rakkoo guddaatu isin mudachuudhaaf deema jedheeni ifatti itti men jira Sananala waa'ee laga Abbayyaa irratti hidha Abbayyaa irratti mariin karaa gamtaa Afrikaa eegalee itti fufuu qabaa mariin suni yeroo gabaabaatti ammallee yeroo gabaabaa keessatti jalqabuu qabaa jedhanii dubbatanii jiru jedhamee jedhee jira egaa dammaqanii kaleessas warra Ameerikaa argachuudhaaf yaadee warri Ameerikaa nama tokkoyyuu otoo hin argatin feeltimaan qofa argatee jira jedhamee jira egaa feeltimaan durasii kan jalaa baqachaa ture biyyatti kan jalaa baqachaa ture ammas warra Ameerikaa warra kannan argadha gaafa jedhu namni tokkoyyuu jalaa didee feeltimaan qofti jalaa oowwaatee ani jira ammas kaleessas har'as borus ijjannoon keenya tokko lola kana dhaaba araarama kanaan qofaadha kan isin deemuu dandeessanii karaa kana qofa kan isin baasuu jedhanii jiru jedhamee jira. Gama biraatiin Moqaddashootti naannoo mana Farmaajotti boombiin dhoohee jira. Boombiin kuni har'a kan inni dhoohee kanaan egaa namni hedduun du'anii jiru jedhamee jira. Kun kan ta'e naannoo mana jireenyaa Farmaajotti pirezidaantii mootummaa naannoo mootummaa Somaaleetti kanaafi boombii dhoohe kanaanii rifaatu guddaa keessa galanii jiru jedhamee jira. Boombii kana kan dhoose tarii Al-Shabaab ta'uu danda'a jedhamee jira. Al-Shabaab agammaa wanti inni dubbate hin jiru garuu Al-Shabaab ta'uu danda'a boombii kana kan dhoosu jedhamee jira. Sanaan alasii Sumaalee keessa garaagarummaa guddaatu jira. Balaa Abiyyiin loltoonni Sumaalee gara Tigraayitti ergamanii achi keessatti waraana san keessatti hirmaachuun mormii guddaa fi qeeqa guddaa uummata biraa akkasumas mormii guddaa uummata biraa kaasee jira. Kanarraa kan ka'e Farmaajoon garmalee sodaate garmalee na'ee jedhamee jira. Kanaan filannoo yeroo baay'ee dheeressaa daddabarsaa ture. Amma garuu Oktoobarii keessa filannoon Somaalee hin geggeeffama jedhamee eegamaa jira. Kanaan egaa baay'ee rakkachuun isaa hin oolu. Sanaan alaa ajjeechan akkasuma babal'achaa jira. Kana duraa ministeera Sakiriitii yookiin ministeera nageenyaa biyyattii dubartii waggaa 25 ajjeesuun yookiin ajjeesisuun isaanii beekamaadha. Kun egaa mormii guddaa fi shakkii guddaa isaan jidduutti uumee jira. Gama biraatiin Abdallaa Hamdook Itoophiyaa mootummaa gamtoomanitti himatee jira. Abdallaa Hamdook irraa taasawaa mootummaa gamtoomaniif godheeni nuti Itoophiyaan karaa nagaatiin dhimma laga Abbayyaa kanarratti mari'annee xumurra jennee gaafannee turre. Itoophiyaan garuu fedhii fi rakkoo Suudaaniitii fi Misiriitiif iddoo hin qabdu waan tokko yaaddu kanarraa kan ka'e Itoophiyaa wajjin rakkannee jirra. Kanaafi mootummaan gamtoomanii tarkaanfii tokko akka fudhatu mootummaan akkasumas gamtaa Afrikaatiin rakkoon kun haa xumuramuu jedhamee yaadamus gamtaan Afrikaas hanga yaadamee olii qusuusaadha. Akkuma qocaa deemaa malee
waan tokko wanti inni hojjete hin jiru jedhee jira. Egaa gamtaa Afrikaa baay'ee komiin itti baay'atee jira. Tokko rakkoo Tigraay kana rakkoo Itoophiyaa kana hiikuu dadhabuun isaa hunda caalaa akka qeeqamu isa godhee jira. Sanaan alasii waa'ee hidha Abbayyaa kanas hiikuu dadhabuun isaa innis akka baay'ee itti ulfaatee jira. Kanarraa kan ka'e ammallee waan dhaabichi akkuma dhaaba dadhabaa ta'e itti fufuutti kan dubbatamaa jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa